har'as taanaan daa'ima koo guddifachuun dadhabu. Harkata kota usfadi kan irrisu rekoor kan malee yoomilmoo guddisu Ani maqaan koo Emmikeen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Sallaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 5tti achuma magaalaa Sallaatti baradhe. Harmeen kiyyaa ijoollummaa kiyyatti waan boqotteef harmeen koo erga boqottee waggaa 2 booddee abbaan kiyyaa haadha manaa gara biraa fuudhe. Erga harmeen koo boqottee waggaa 4 guutuu erga gayyaa koo biran jiraadhee booda haguman guddachaa dhufetti amalli haadha manaa abbaa koo natti jijjiiramaa waan dhufeef ishee waliin jiraachuun dadhabe. Fiyaade harmeetoo na kottu dafeeti otoo hafifiktuu aduu sitti litti uumana guddisee gargaarsa ba'aa malee kan leppuu laflaatu mee eenyuu si malee. Akka na barsiisaniifis firoota haadha koos ta'ee firoota abbaa koo magaalaa Sallaa keessa jiraataniin irra deddeebisee isaan gaafadhus yeroo sanatti sobdeetu dhanaan jedhanii yaada kiyya naaf fudhachuu didanii. Anis kutaa 5ffaa barachuu jalqabeen seemisteera 2ffaa yeroo jalqabnu gayyaan kiyyaa otoo anaan hin gaafatiin nama waliin otoo mari'attuu kushinaa keessa taa'een otoo meeshaan dhiqaa jiruu gurri koo ni dhageesse. Anis kanatti aareen mana keessatti humna koo ol otoon hojjedhuu fi akkam kana narratti yaaddi jedheen abbaa kiyya yeroon gaafadhu ati dubbiin jirre fiddee ishee waliin walitti nan buusiin jechuun abbaan kiyya na rukute. Jechi ani itti dubbadhu hundinuu hamaa ta'ee waan itti mul'atuuf akka ilmoo isaatti illee na yaadachuu abbaan kiyya waan dadhabeef bara 2006 otoo ani isaanitti himiin barumsa koo kutaa 5ffaa addaan kuteen gara magaalaa Adaamaatti jalaan bade. Yeroon magaalaa Adaamaa deemaa jirutti kanattis namoonni magaalaa Sallaarraa gara magaalaa Adaamaatti na waliin imalaa jiran dubbii keessa mana eenyu deemta jedhanii na gaafatanii. Anis yeroo sanatti seenaa koo gadi fageenyaan erganitti himee booda hojiin argadhe hojjechuuf badaa akkan jiruun itti hime. Namoonni na gaafatan kunneen magaalaa Duukam keessatti waarshaa industirii keessa kan hojjetanii fi tarii yoo bakki jiraate na galchuu akka danda'anii natti himanii. Anis yeroo sanatti akka nama ijjisaa jaamee garan beeknetti waan hin deemaa jiruuf tarii furmaata naaf ta'a jedheen isaan waliin bakka isaan deemanitti ni male. Haa ta'uutii garuu anis mana isaanii isaan waliin deemeen isaanis bakka hojii isaanii yoo naa gaafatan bakka hojii isaan naaf yaadan dursee nama biraaf qabamuu isaanitti himanii. Anis haa ta'u jedheen hojii makamiyyuu hojjechuu waan hin danda'uuf dallaalaa naannoo sanaatti akka isaan naaf himan gaafadhe. Isaanis tolinaan jedhanii dallaalaatti naaf himuun mana nyaataa keessatti meeshaa namoonni irraa nyaatan qulqulleessuu hojii argadheen qacarame. Naannoo hanga ji'a 8tiis mana sana keessa ergan hojjedhee booda haati manaa manichaa mana jireenyaa ishee keessatti hojii akkan gargaaruuf gara mana isheetti na galchite. Qabeenya guddaa waan qabaniif hojiin daran heddummata. Ijoolleen ishee akka jiranitti qananii waan guddataniif walii galtee hanga kana jedhamu ana waliin hin qabani. haa ta'uutii garuu yogguu na rukutameen yogguu na arrabsameen ameen jedheen isaa waliin jiraadha. Utuma haala kanaan mana sana keessa hojjechaa jiru mucaan isaanii inni hangafni yuunivarsiitii baratee barnoota isaanii eebbifamee hojii otoo hin argatiin taa'aa jiru magaalaa Finfinnee hojii barbaacha deemee yeroo deebi'u bakka maatiin isaa mana keessa hin jirretti na qoruu jalqabe. Ji'a 3 guutuus otoo haala kanaan deddeebi'u mana sana keessatti na rakkisaa ture. Guyyaa tokko garuu otoo mana guddaa qulqulleessaa jiru namni tokkoyyuu mooraa keessa akka hin jirre ilaallatee balbala natti cufuun soofaarratti na darbachuuf yeroo jedhu ani immoo jalaa miliquuf yeroo yaalu taa'umsi na rukutuun miilla koo na xaxee akka maleetti hin kufe. Innis yeroo sanatti afaan kiyya ukkaamsee harka kiyya walitti qabee wanta barbaadu narratti raawwate. Guyyaama kanattis bakkan kufe kanatti cinaachi koo waan rukutameef bakka sanaa ka'uun dadhabe. Baatees siree koorra na geessee mana natti cufee bahe. Baay'ee waan hin miidhameeruuf bakka sanaas ol ka'ee dalagaa hojjechuu nan dadhabe. Otoo mana keessaa somaan hojjetiin sa'aatiin laaqanaa gahe. Haati manaa manichaa fi ijoolleen mana barumsaatii yeroo dhufan mana keessa na barbaadanii dhabanii waanan bahee badeerutti fakkaate. Haati manaas dhuftee bakka ciisicha koo yeroo na laaltu dhiiga narratti argitee akka rakkoon narra gahe hubachuun mana yaalaa na geessite. Mucaa ishee waliin ani yeroo jalqabaatiif wal qunnamtii saalaa waan hin raawwadheef wanta
ta'e kana hundumaa hakiimii na yaalaa jirutti himadhe. Innis deebisee yogguu haadha manaa kanatti himu naatee bakka jirtu wallaalte. Kan mucaan ishee akkas na godhees situ mucaa koo baalagachiise jettee as galagaltee na lolte. Na fudhattee mana galuunis mucaan ishee hanga dhufutti eeguu yaaltus galgala manatti galuu dide. Bilbiltees yeroo isa gaafattu magaalaa Finfinnee akka deemee fi hanga torbee tokkotti akka hin deebinetti hime. Waan isaa walitti haasaan beekuu baadhus guyyaa sanaa kaasee mana ishee keessaa na baastee mana nyaataa isheetti na deebiste. Otuman haala kanaan mana nyaataa ishee keessa hojjechaa jiruus waan ta'an hin eegnee fi hin karoorsine tokko na mudate. Halkan bakka hin ciisaa jirutti dargaggoonni mana nyaataa sana keessa hojjechaa jiran furtuu balbala koo bananii lama ta'anii na gudeedanii. Furtuu mana kiyyaa kan qabu ture anaaf haadha manaa manichaa qofa ture. Anis waan ta'e kana hundumaatti baay'ee gadduun mana sana keessaa ba'uuf hin murteeffadhe. Ganama obboroo ka'uunis mana jireenyaa isaanii yeroon deemu dargaggoonni lama ta'anii na gudeedan balbalarra dhaabbatanii niitii kana waliin haasaa jiru. Akka isheen dargaggoota kana halkan natti ergite hubadheenis waantan godhu dhabeen cal'ise. Hanga sa'aatii boodaattis ergan hojjedhee booda qarshii humna koo akka isheen naaf laattu ishee gaafadheen erga isheen naaf kennitee booda wanta narratti hojjette hundaaf rabbi gatii keesiif haa laatu jedheen mana ishee gadhiiseefiin hin bahe. Gara magaalaa Adaamaatti maluunis mana kan biraa keessa toon hojjechaa jiru akka carraa ta'e na dhukkubee mana yaalaa deemeen waantan ta'e yeroon dhagahu naasuun gara biraa natti dabalame. Dooktarri na yaale kuni daa'imni gadameessa koo keessa akka jiru natti hime. Jireenyi koos natti dukkanaa'ee ulfa kiyya baasuunis waan natti ulfaateef gara magaalaa Sallaatti deebi'een gayyaa kiyya bira jiraachuu yeroo yaalu isheenis ulfa ta'uu koo narratti bartee mana isheetii darbattee gadi na baaste. Baay'ees rakkadheen halkanii fi guyyaa toon boo'u abdiin koo natti dukkanaa'ee otoo hin jiru guyyaa tokko abbaan koo bakka hin jiru dhagahee hangan daa'ima koo dahutti haadha isaa bira baadiyyaa akkan jiraadhu na fudhatee akkoo koo bira sokke. Anaanis rabbis na gargaaree haadha ilmaa ta'uu nan danda'e. Otuman haala kanaan ilmoo koo guddifachaa akkoo koos gargaaree jiraachaa jiru dubartiin jalqaba ilmi ishee na gudeede manni nyaataa ishee hattootaan ni saamama. Waajjira poolisii deemtees namni ati shakkitu ni jira jedhanii yeroo gaafatanii maqaa koo fi bakka ani jiru poolisoota magaalaa duukamitti ni himti. Qabeenyi ishee saamamees turtii guyyaa 3 guunne keessatti akkoo koo bira toon jiraachaa jiru yakka saamichaan shakkamteetta jechuun poolisoonni naannoo sanaa na qabanii gara magaalaa duukamitti na fudhatanii deemanii. Mucaa kiyyas baattadhee waan achi deemeef haati manaa hoteela kanaa battala daa'ima koo narratti argitu homaa jecha tokko natti dubbachuu dadhabde. Poolisoonni erga narraa qulqulleeffatanii boodas gara mana isheetti na waamtee mucaa kana eenyuuf deesse jettee yeroo isheen na gaafattu abbaa isaan beeku jedheen deebiseefi. Deebii koottis baay'ee natti aartee ati ofii keeyyuu waan nyaattu hin qabdu daa'ima keesiif hin guddisaa naaf laadhu jettee na kadhatte. Kan balleessaa ilma kee dhoksuuf halkan sana dargaggoota lama natti ergite singawwee ishee jedheen otuu imimmaan ija koorra lola'uu mana isheetii baheen gale. Akkana naan jettee garaan irraasini siif midhamuun kiyya dirqama yaadini akka namaa miti kan nu uume qabna rakkoonni dabartii keessaaluma baana. Magaalaa Sallaattis deebi'een mana xiqqoo kireeffachuun dinnichaa fi boqqolloo affeeleen daa'ima koo guddifachaa toon jiraachaa jiru guyyaa hedduudhaaf ammas dubartiin kun namoota natti bittee daa'ima deemuu hin dandeenye mana natti cabsisiistee fudhachuuf yaaltee turte. Yaalii adda addaa ergan jalaa miliqee booda fayyaa koof fayyaa mucaa koo waan hin sodaadheef deebiseen akkoo koo bira ganda baadiyyaa jiraachuun jalqabe. Turtii muraasa booddees akkoon koo namaa gadi ta'uu hin qabdu naan jettee abbaa koo waliin qarshii liqeeffachuun biyya alaa akkan deemuuf haala naaf mijeessu eegalanii. Mucaa kiyyas baadiyyaa obboleettii haadha kootti laadheen gara biyya Beeruutitti ni male. Jireenya ani dabarse keessatti bu'aa ba'iif qorumsi hedduu jiraatanis rabbi mucaa kana waan naaf laateef daa'ima koo guddifachuun dadhabu. Gargaarsa nama tokkollee toon barbaadiin daa'ima koo nan guddifadha. Yoo rabbi jedhe innis barnoota carraan jireenya addaan na kuchisiiste itti fufee naaf xumuruu danda'a. Kan rabbi yaa caalu jedheen wanta hundumaa isatti dhiiseera. Yoo rabbi jedhe anis ji'oota muraasa booddee gara biyya kootti galeen ija daa'ima koo ilaala. Isin hiriyoonni koo rabbi nagaan si haa galchu naan jedha. Ana obboleettii keessan MK Beeruut irraa nagaatti galatooma.
burraaqi milkiitoo hin kufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira kurfootoo yaadini. Yoo yaashama akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi atocha guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi MK nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettiin keenyi atis xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa fi akkanumallee nagaan gara biyya keetti gali jedhuun komentii jalatti akka ergitanii fi kabajaan isin gaafadha. Anis obboleettii keenyaan rabbii nagaan gara biyya keetti si galchu atis jireenyi koo kanuma irratti dhaabbate jettee abdiin kutiini jireenya gara biraallee gara fuulduraa irratti jiraachuu waan dandeessuuf wanti darbe hundinuu amma darbee jira umriin keellee daa'ima waan ta'eef gara fuulduraatti illee waan hedduu wanta si eeggatuuf atis of qopheessitii kan kanaan dura dabarsite hundinuu fakkeenya jireenya keessiifaa ta'anii jabaattee haga yoonaatti daa'ima kee qabattee waan jiraatteef kanaan booddee jiraachuunis wanti sitti ulfaatu tokko illee hin jiru. Akkan ergaa barreeffama keerraa hubachuuf yaaletti daa'imni kun kan mucaasa jalqabaa isaa si gudeedee sanaati. Daa'ima kanaatiif abbaansaa isa ta'uusaa bakka inni jirutti bilbilaan ta'uu danda'a barreeffamaan atis himuun dagatiini. Haa jaallatus haa jibbus garuu booddee daa'imni kun gara fuulduraatti yeroo guddate abbaan koo eenyudha jedhee si gaafachuusaa waan hin oolleef abbaa daa'ima sanaatti ammaan jalqabiitii dursiittimi. Egaan kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii akka irratti hirmaattan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa qabdan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937386564 nuuf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Nutis dabaree qabsiisnee irratti qilleensa isiniif oolchina. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin ta'a jecha qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiista shoomiin jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti rabbii addunyaa kanaatiif araara isaa deebisu jecha nagaan turaa turtii gaarii. Burraaqi milkiitoo hin kufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini.